Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam nagaa fayyaa keessanii baga nagaan gara chaanaala kiyyaa dhuftanii isiniin jechaa guyyaa irraa kan wanni inni isiniif qabadhee dhufe akkamitti akka Facebook profaayilii keenya kan anti friendii irra ture gara follow butanitti akkamitti akka jijjiirrattan viidiyoo kana keessatti ni bartu. Egaa namoonni baay'een gaafii kana na gaafachaa turtaniiti jirtu. Kanaaf har'a karaa sirrii ta'eetiin akkamitti akka Facebook profaayilii keessan kan anti friendii irra ture gara follow butanitti akkamitti akka jijjiirrattan isinitti agarsiisa. Kanaaf wanni isinirra jiru na waliin ta'uun hanga xumuraatti daawwadhaan isiniin jaa. Egaa amma akkuma agartan Facebook profaayiliin kiyya add friend kan jiru irra jira. Gara follow itti akkamitti akka jijjiirrattan Facebook profaayilii kiyya irratti isinitti agarsiisaa sirriitti na hordofaan isiniin jaa. Egaa amma ni eegallaa please eegaluun dura namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa faamilii kiyya ta'an isiniin jaa. Egaa viidiyoo kana like godhuudhaan na waliin ta'uu keessan natti agarsiisaan isiniin jaa. Amma jalqabnee jirra. Facebook appii keessan al takkaafni seentu erga seentanii mallattoo Facebook profaayilii keessan irra al takkoomni tuytu erga tuytanii gama jalaa kanarra dhuftanii settings and privacy kan jiru jira sanirra al takkoomni tuytu erga tuytanii san jala kan jiru settings kan jiru jira settings kan jiru al takkaafni tuytanii erga tuytanii gama kana akka isin fideen public post kan jiru ni barbaadanii erga argattanii al takkaafni tuytu erga tuytanii bifa kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Jalqabarra kan jiru yookaan follow me kan jiru public irra gootu kan lammaffaarra jiru yookaan see your followers on your timeline kan jiru public irra gootu public post comment kan jiru kana filannoo keessanii yoo barbaadan public irra gootu kan itti aanu public post notification kan jiru isa kana kasirreeffachuu qabdanii everyone irra gootu sani aanee kan jiru public profile info kan jiru jira. Kanallee public irra gootu. Egaa kabajamtoota kiyya stepii xumuraa irra geenyee jira. Gama jalaa kanarra kan jiru off Facebook preview baay'inaan off ta'eeti kan inni jiru. Kanallee ni bantu. Egaa kabajamtoota stepii jalqabaa xumurree jira. Stepii lammaffaadhaa gama boodaa al takkaatiif gama boodaa ni deebina. Erga deebine privacy kan jirurra al takkaaf ni xuyina. Erga xuyine settingiilee hedduu isinii dhufa. Kana keessa hunda isaa dhiistanii gama jalaa kanarra dhuftanii who can send you friend request kan jiru barbaadatanii al takkaatiif ni tuytu. Erga tuytanii friends of friends kan jiru irra gootanii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa amma xumurreeti jirra. Facebook keessan bifa kanaan sirreeffattanii yennaan Facebook keessan kan duraan add friend irra ture gara follow butanitti isiniif ni jijjiirama. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya check godhuudhaaf Facebook keessan al takkaatiif gama boodaan ni deebitanii erga deebitanii Facebook profaayilii keessan irra al takkaatiif ni tuytu. Erga tuytanii seentanii mallattoo tuqaa sadeen kana al takkaaf ni tuytu. Erga tuytanii viewers kan jiru irra al takkaaf ni tuytu. Erga tuytanii akkuma amma argaa jirtan Facebook kiyya kan duraan add friend irra ture gara follow butanii naaf jijjiiramee jira. Egaa check godhachuudhaaf bifa kanaan check godhatanii egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa barnoota guddaa akka barattan abdiin qaba. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kanammoo like godhuudhaan koomentii jala yaada keessan nuuf kaayaa. Barnoota biraatiin amma walitti deebinutti nagaatti.